Yoo jiru bareeda jiraanna gammannee hayaata gaarii saawwanni nuuree bonne maal beeyna yoo rabbiin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamayyin harkasi fuunee daawwattu akka hojjetamu sun xiqqeessanii bakkuma jirtanitti jechuudha. Har'a barnoota jaabaa kaasanii qaba. Barnoota kana kan bareedaadha jechuudha. Barnoonni kun akkuma beekamu aappiidha jechuudha. Aappiin kun aappii automaatika jechuudha. Automaatika jechuun oguusin iddoo suuraa keessatti dubbee daqiiqa muraasa keessatti jirudha jechuudha. Kanaaf aappiin kun kana aappii kan agartan kana jechuudha. Takka hin agarre aappii akkana jechuudha. Aappii akkaan bareedaadha. Agarte suuraa keessanis gara fiidiyoottis daqiiquma tokkotti jiru jechuudha. Suuraa keessan akka fiidiyootti jiru barbaadanis. Suuraa keessan gama duubaa daqiiqa takka keessatti automaatika waan ta'e jijjiiruu hin danda'u. Aappii kun akkuma beekamu isaa kana keessan oolamu jechuudha. Aappii kana bakka argattanis pilaastoorii keessanii seentanii jechuudha. Yeroo pilaastoorii keessan seentanii kun aappiin kana jechuudha. Piikilaayir jettanii jechuudha. Sana booda ani gaawanii gabbifadhee jiruuf isin gabbifatanii jechuudha. Akkuma beekamu asirratti argamu jechuudha. Beeksisaa jechuudha. Beeksisaa haadhatti akka piroofeeshinii ta'e jechuudha. Haala kana suuraa akkasii jechuudha jechuudha. Kana qofa miti gaa waan baay'eef keessaa qaba isin seentanii haala jechuudha. Indis waan ta'eef oppiin gootanii jechuudha. Egaa oppiin gootan booda gaa obsaan eeggattanii jechuudha. Sana booda haala kanaan isin baasaa jechuudha inni agartanii haala kanaan isin baasaa jechuudha. Yaadda wantonni kabajamoo akkuma agartan kana jechuudha. Aappiin akkaan bareedaa waan ta'eef jechuudha. Sana booda suuraa kana irra duddubbee kan jiru jechuudha barbaadde jechuudha. Suuraa kan akkana waan barbaadde keessa gadi deemtee ilaaltaa jechuudha. Bakka barbaadde waan barbaadde akkana keessa deemtee ilaaltaa jechuudha. Egaa keessa ilaaltee jechuudha waan sitti karaa biraattis dabru akkanattis dabru hundisaa jechuudha. Akkasumas asii tuqattee jechuudha. Waan baay'ee bareedaadha jechuudha. Atakaan gara aappii kana bareedu jechuudha. Kanaaf aappii kana ammumaan ta'e buufadhaa ammumaan ta'e fayyadamaa jechuudha. Akkamitti suuraa kee jijjiiree jechuun keessa hin oolame jechuudha. Suuraa keessa nama fakkeenyaaf haala kana jijjiiruu barbaaddaa tarii haala kan akkan yoo feete akkan jijjiiruu barbaaddaa jechuudha. Mee kana barreessaa isin agarsiisuudha wantoota kabajamoo jaallatamoo akkanatti tuqattee jechuudha. Sana booda suuraan keessan akkanatti isin baay'ee jechuudha. Suuraan keessa yeroo isin baay'ee fakkeenyaaf mee suuruma kana jijjiiruu jechuudha. Suuraa kana akkanatti hin tuqaa jechuudha. Obsaan eeggattanii jechuudha. Eefumaaf waa hunda godha beektaa. Kanaaf isin daqiiqa ammaa kana gadi buufattanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Haala barbaadde fakkeenyaaf as keessa dhuftanii ilaaltanii bifa jijjiirachuu barbaaddan yeroo amma kana godha laal diimeesaa jira agartame laal daqiiqa muraasa keessatti jijjiiree jechuudha ni goona. Agartanii agarte akkanatti jechuudha. Daqiiqa muraasa keessatti haala kana jijjiiraa jechuudha. Sana booda gaa raayitii kana to'ataa jechuudha. Raayitii kana to'ataa yoo feete muuziqaa irra jechuu barbaaddu as to'ataa jechuudha. Yoo sagalee keetiin akkana amma jiru kana irra waraabuu barbaaddu bakka kana to'ataa jechuudha. Yoo muuziqaa duraan keessaa qabaattu taate as to'ataa jechuudha. Yoo sagalee keetiin waraabuu barbaaddu kun as to'ataa itti guddifachuu barbaaddu as to'ataa jechuudha. Sana booda bakka kana dhufu tuqondisaa jechuudha. Bakka kana gartanii akkana guddifachuu dandeessaa jechuudha. Haala kanaan akkana guddiftaa jechuudha. Egaa akkana guddiftee booda maal raayitii kana to'ataa jechuudha. Sana booda gaa kunoo haaluma agartan kanaanii akkanatti steep isaa ittiin akka dheereeffattanii akkanatti haalaas akkanatti eega tolfattan booda gaa'ee raayitii gootanii waan hedduu jira amma fakkeenyaaf haala kanarratti yoon dhahoo akkanatti jijjiiruu barbaaddes kalaas seertemi akkana jechuudha. Ammas bifa biraatis qaba aappiin kuni kan tolfattan booda gaa'ee raayitii gootaa jechuudha. Yoo sheer godhi isin jaa feesbuuk irra feetamoo eessa godhu barbaaddaa minaan isin jaati kanatti as tuuteetuma jechuudha. Wanti balgootaa jechuudha. Sana booda sarchisee taate suuraan seef taate obsaan xiqqoo eeggatta gadi bu'aa jechuusiif. Haala kanaan seerchi ta'a amma gadi dhumee jira jechuudha. Akkasitti irraa deebita jechuudha. Booda irraa deebinaan yes jettaane kanaaf booda irraa deebittaane. Suuraan sun gadi bu'ee suuraan sun ta'ee jira jechuudha. Suuraan sun amma baay'ee akka ajaa'ibaa kanatti idiitti ta'ee waan jiruuf eessa harkatta suuraa san kun amma as keessa harkatta jechuudha. Akkanatti haala kanaan otomaatik yeroo takkatti jijjiirachuu dandeessaa isin jaallattoota kabajamoo fi jaallatamoo egaa subscribe slash godhus nuun dagatinaa isiniin jenna kanuma gaarra barnoota birataan goldachaa nutti ammaan tana gartee subscribe kun gootan kabajaan isin. Yoo jiru bareeda jiraanna gammannee hayaata gaarii saawwanni nuuree bonne maal beeyna